Alaabaa baandiraa Itoophiyaa. Alaabaa baandiraa Itoophiyaa. Nabiran darbina. Nabiran darbina Oromooti yaqaali. Gaafan du'e naaf hin boo'ina nabiran darbina. Ani du'e. Ani gubadhe. Gubadheen. Seexanii ija takka mana kana galteetti. Akkamitti sheexana kana mana kana keessaa baasa. Namtitiin hoggaa torbatti na nyaachuu eddi. Ani ergan biyyaa bahee hoggaa torba. Akka addisiitti hojii na barsiisaa jirti. Na dudda dubbee deemtee bakki kun hin qulqulloofne, bakki kun hin qulqulloofne, bakki kun hin qulqulloofne as qulqulleessi akka rubbeeti yaa'ii waan hin jechaa oolti. Ani gubadde Oromooti yaqaalii dhugaa. Seexana tan akka bittan mana kana keessaa baasa. Sheexanniitu ana fakkaattee jaarsa ishee harkaa reebdatee ana fakkaattee mataa ishee irra dhaabbatee hin beeku na nyaachuma eddi namtittiin na nyaachuma eddi kiro. Torban guuttee na nyaachuu eddi na liqimsuu eddi. Na liqimsuu eddi. Mee sheexana tana bas maam jedhee mana kana keessaa baasa moo bismillah jedhee tan mana kana keessaa baasa yaa Oromooti yaqaalii gubadhe. Yaa Rabbi jireenya biyya Arabaa gahee naan jedhi yaa Waaqa yaa Abbaa kooti. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuub nagaa keessanii nagaa kootii galata gooftaa baga nagaa taatanii. Tole nagaa kootti aansuudhaan obbolaa koo Islaamaa baga ittiin siin ga'e isiniin jechuun barbaada. Dursa jechaadha baga geessanii ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Soomanni soomana milkii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Oromummaa obbolummaa kan walitti qabnu dhiigummaa kan walitti qabnu baga ittiin siin ga'e baga geessanii isiniin jedha. Egaa tole itti aansuudhaan jajjabaadhaa isiniin jedha. Keessattuu obboloonni keenya amma soomatii mana madaabii keessa hojjettan soomatii qoqa keessan hidhattanii jabaattanii ta'u hojjechaa jirtan jabaadhaa isiniin jedha. Homaa miti hin dabarti akkanatti hinaafu guyyaa tokko galtanii warri mana qabdan mana keessan keessatti boqottuu warri haadhaaf abbaa biratti galtan haadhaaf abbaa keessan biratti boqottuu homaa rakkoon hin jiru. Abshir jabaadhaa isiniin jedha. Gatii keessan immoo hin argattu. Gatii isin argattan immoo keerii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Milkaa tole itti aansuudhaan viidiyoo ammaan dura isinitti argisiise obboleettii keenya ganni baay'ee garaa na nyaatti ijoo. Araboota kana bira yeroo tutturan isaan yaa'u akkas amala jijjiirratu yaada jijjiirratu. Waggaa torba bira turtee har'a mana qulqulleessuu har'a nyaata hojjechuu duuba deemtee waggaa kana godhi sana godhettee barsiistu kaa hin beeku. Gaafa irra dhufan illee hin beekan. Okay gaafa irra dhufan eenyumtu keenya iyyuu nama beekuu miti. Garuu gaafas nu barsiisan okay barreef amma inni isaan nama duuba deemanii nama boochisan maaliif barbaachise? Dhugumam jinni sheexanatti kaakisee tokko innaa obaabiti isiniin jedha. Warroonni akka nama madaamii keessatti cannaqamaa jirtan isin guggubaa jirtu obaabiti irratti kadhata godhaa ofirraa isinirraa hidhu Waaqayyo. Ganniin immoo amshir eengada liibira teessee boossi garaana nyaatte micaa'oon tuni ergan biyyaa bahee waggaa torbadha. Ishii bira ergan dhufee garuu har'a yaada natti jijjiirrattee in oriitii in loltii waan ta'e gizeen qulqulleessu waan ta'e gizeen hojjedhu na duuba deemtetti. Maal jechuudhaan duuba deemte. Anan akka nama duuba deemanii ta'u kana godhii sana har'a keessaa gali gadi na godha waan akkasii qabaadhe. Hin qabani garuu waan akkasii. Maaf sana goote maaf kana goote ciqicigeen hin jiru. Innaa ciqicigeen na bira hin jiru jechaadhaani. Mana gaarii yoo hin jiraadhe iyyuu obbolaa koo akkasittiin iddoo gaarii hin jirre kana keessi koo na dhukkuba jechaadha. Maaliif nan beeka waan ta'eef gola hojii ormaa haala mijataa yoo qabaatan iyyuu hojiin baay'ee biizii nama godha. Nama hojii nan qaba mana kana keessatti garuu ciqicigii hin qabu. Akkam gootee maaf san gootee maaf kana gootee san hojjettee kana dhiistee hin qabu nama. Maal bilbila qabattee teessaa maaliif haasoftaa eenyutti haasoftaa waan akkasii ana na bira hin jiru. Hin beektu jechaadha kan kiyya. Naashiin hojii ishii baatee hojjetattee galgala galtii gaafa itti hirribaa galtii irra jireessa maalo. Yuutuubii kiyya kana hin argite waan ta'eef maqaan na ugaasaan
dhiira isaanii irra xiqqoo wayya malee dubartoonni isaanii mana oolan tanan ciqici isaan baay'isan an akkasiin jiruudhaan ijoolleen tokko ijoolleen himatan. Innaa ijoolleen akkasittiin himatan baay'ee isaaniitu jira jecha. Isaan baay'ee caqacabu kan caqacaqaan garafaa isaanii walitti hin jennee beqa yeroo hunda eenyoodhaan jechaadha. Kanaaf abshirin jedhaan ganni tanaan dhugaa miskiina rabbiifu maatii ishii jijjiiruudhaaf jireenya ishii jijjiiruudhaaf waan baay'ee qoqa ishii hidhattee obboleettiin tun kan hojjetu. Hundumti keessan humna akkasuma ho'a dandeenyee qorra dandeenyeeti bara wayyoo qorra beeruuti qorra yoo hordofaa akkati danda'an warri achi keessa jirta warri gara biraa jirtan irree waa miti isin akkasittiin danda'anii fidanii gaafa isaan immoo kana ta'ee san ta'eedhanii too nama duuba deemte too dubartoonni isaanii urgufattu innaa obsa isin haa kennu keessattuu warra ciqiccikii bira galtan obsa isin haa kennu. Ayin godhannaa in nyaannaa mataa keenya jijjiirraa of jijjiirra jenneeti nuyi kan jara kanaa rifatamu. Jara kana keessattuu daa'ima ishii waan hin wajjiniin wayyoo daa'ima ishii waan ibidda kana gubee ol yoo jetteen gadi kan kaattu gadi jetteen ol kan kaattu garaati jetteetti kan hin deemne nyaadhootteen hin deemtu yoo baqqaashoo maaloo kanaaman gisee tokko beektu biyya ofitti galanii ta'u raafuu beektu miti isa funaananii nyaachuu wayyaa jira sun dhugama garuu immoo kana wayya si gisee jennu immoo hin jira omaa miti hin darba wanti hin dabarre tokkollee hin jiru garuu sanaafuu obsineetuma cakkannee hojjennee guduunfannee godhanne gaafa humna dhabnetti guduunfaa teenya tanatti immoo afarka qabaanna waan ta'eef ishumarree qaccaccac goona jireenya biyyaa silaa ishiin olii miti ishii yeroo hundumaa gadumaa homaa miti rabbiin jira siniin jedha. Kanaaf jajjabaadha siniin jechuun barbaada irrootota chaanaalii kootii warroonni biyya arabaa jirtan hundumti keessanuu jajjabaadha. Hedduu takka galatoomaa waan dhaggeeffattanii fi ganniiti yemmuu abshiroomaa miti wanti hin dabarre hin jiru jedhaanii hin boosse mimmaan buustee boosse uffe nama gaddisiisa ijoollee maal godhuu miti. Waggaa akkana tikkeeta kutaa keessa shuu jedhanii ijaa fi gurra qabatanii jechaadha gisee shiiwwan nama gubdu kana. Kanaafisuma kana siniin jechuu barbaada. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Warroonni asumaan laayikii gootan, warroonni sabiskiraaybii gochuu danda'an asumaan maatii naaf ta'a siniin jedha yeroo gaarii qabaadha. Chaawu baay'ee.